jira kanatti aansuudhaan walaloo simbiraan geenya mijuu walaloo har'aaf qindeeffanni kunooti ooleen kokuun birroona ooleen kokuun birroona arratti jaalataa sidhabinnaa jedhee antasumaa yaanne akkam taanee garaa gabbagaanne rakkoon jajjabaatee barri taatus hamaa si dhabuuma jechuun tasumaa yaadamaa lakki matumaa keessi koona namanu akkam godheen dagadhaan tasumaa sin ganu ibsituu jireenya koo dungoo koo halkan waarii yaa ogeettii jaalalaa qabbaneessituu aarii yoon maal jedhe hubatta akkamiin yoon dubbadhe si jalaa miidhame ka yaaddoo keen guggubadhe hin dagadhu jedhe oo garaan koo sakaleessaa daawwaa biraan barbaadu yoo si ta'e maleessa utuun yaaduun bulaa buleen ittiin oolaa yaanni na raatessee na jeeqee na goolaa yaadannoon kaleessaa guyyaan dabarsine har'as na godheera akkan sin obsine boqqolloon gogaa wayyaaree kan qorqamu asheetaa an fayyaan jedhamaaree ati fayyaana seetaa asallaan gadi laalaa yaabee gaara cilaaloo anarraan eessa yaadda yaa waan ofii koo maaloo anoo dhumee yaada keen qalladhee lafee ta'ee foon maddiirraan qoree qaatan namummaa ba'e inga adhiiti maaloo nan darariyyaa lubbuu jiraatti na ajjeessee maaf taata nama cubbuu jaalala na qabsiisee kan faara na dhokfattu yoon balleesse na waamtee maaf teessee nan gorfattu dirree gubbaat na dhiiftee yoo adeemte jaalalle jiruun addunyaa kanaa hiiksisaa naaf hin galle qooda si dhabuu mannaa du'an filadha dhugaa garaan jabaatiin maaloo waan tokko naan jedhikaa nan dhiisin qofaa kootti qophummaan natti hin tolle garaaf qalbiin si bare si araada har'allee yoon taa'e yoon ka'e situ natti mul'ata of biraas dhabeetu garaan aare gubata keeyoo garaan akkamii mee akkamiin obsite xiqquma shii yaadattuu waan kalee dabarsite kottu mee mari'annee fuulduratti imalla ololaan wal jibbine hanga yoomii wal lolla haa itti eegaa jiruun natti hin tolle yoomuma naannotaa ooleen kokuun birroon har'atti jaalataa balbalasaa banee haa itti eegaa argeen rifadhe gaafasan eessattan beekamoo fira kooti laata of gaafadhe jedheen namoota naaf firaa gosa abbaaf haadhaa hundumaa qoradhe fira koosa dhiyoo akkan taane ati baree gaggaafadhe maaliif nana hiree keessi koo rifatee gaafan si argisan maaltu jira laata kana duran beekaa eessattan arge'an jedheen buusee baasee yaadeessa kaleessaa si arge hin beeku ani kana dura eessatti maaleessa inumaan si yaadan irgan si argeeti keessi koon boqonne rakkoo keessa kooti yeroon qorachuufis ani yeroon fudhanne jaalalaa naan jedhan warri keessa beekan muuxannoo isaaniirra kana duran beeku miirri isaanaaf haaraa dafaana baraaraa dhukkuba jaalalaaf dawaasaa jaalala kan jaallatte sanaan jedhiitti madhu ani sin jaalladhee yoos dhufa boqonnaan jedhanii na gorsan anis fudhadheera gorsa isaanii kan garuu eessatti argu teessoo saawuun beeku maali falli kanaa guyyaa tokko argee halaalaa fagootti tasa gabaa keessaa akkamittan beeka eenyutu natti ma beekeetoo teessoosaa maal dubbiin akkanaa akkamiinan arga moo dhukkubsachaan hafa bara koo guutuusaa hawwee jaan argaa nan rakkadheen saba mee mala naaf malaa dhukkuba koo kanaaf jira barakka koo kan rakkachaa jiru kan jaallate arguuf karaasaa wallaalee boqonnaallee dhabee gatii baasaa jiru jaalala halaalaaf. Jaalala halaala halaala tululu kidduu jiraata mittan silaala ahii way jaalala halaala
Egaa jaalalli halaalaa baay'ee rakkisaadha. Baay'ee dhugaadha. In ulfaata egaa maaliif ijaan wal arguuf illee kan hin danda'amne fagoo gamaa gamana teessa waan ta'eef. Inumaayyuu nama teessoo isaan beekne halaalatti jaallattee kaatee eessa jiraata bichi eenyudhanni cinqii hamaa keessa jirta jechuudha. Rakkoo hamaa namni namaan hubanneedha. Jaalalli halaalaa baay'ee ulfaata. Durillee akkas jedhu gaafa halaala ta'anii wal yaadanii allaatti tansiidhaamaa isheetu biyya hundaa dhaqaa jedhu. Dhugaadha. Wayin siddaa maddaa allaattiin at korii dhaamsa kiyyas fuudhii samiirraan bararii galamsuuf baddeessaa cirroo gubbaas marii salaamaan naan je'ii bareedduu hararii. Akkas egaa waan amma immoo raadiyoodhaan dhaammatu gaa. Ammallee jaalalli halaalaa akkas mara rakkoolee inoomu wal arguu fi gaa wal obsuu dhabuu waama jirudha. Bilbilaan wal arguu waa karaa hedduu wal argu ammallee. Feesbuukiin jira, Henook fa'aa, Tiiktookiin barbaadan imoodhaa wal dubbisu. Telegiraamiin jira. Waan hedduu jira. Yeroo keessan yeroo gaariidha. Yeroo keenyaa xiqqoo ishii. Galata teekinooloojii. Yeroo keenyaa nuti erga dargaggummaa gaggabsinee booddeedha kan teekinooloojiin kun dhufe. Kanaaf itti fayyadamuudhaaf guddoo carraa arganne jechuudha dhimma jaalalaa kana waliin wal qabate jechuu barbaadeeni. Garuu immoo isiniif carraa guddaadha. Jaalala halaalaa amma tokko akka fooyya'u godheera. Kalata teekinooloojii jechaadha. Dhibeensa akka fooyya'u godheera hanga tokko. Antipeen parastamolii. Akkasii dhibeerraa akka namni dandamatuuf jira miti. Ibuprofeenii immoo isa kam sadarkaan isaa guddaa? Akkamaata parastamoliitu. Parastam beekuun baay'ee. Yeroo baay'ee yeroo mataan bu'aafatu garmalee mataa cabsaatti fudhatu. Hedduu namoonni akkuma barbaadanitti kadhaa maalumaaf. Bowwoo mataa dhimma jaalalaa waliin wal qabate isinii haphisuu keessatti teekinooloojiin kee olaanaa qaba.